akka jecha kee naaf haa ta'u. Ji'a ja'affaattis jedheetu eegala. Erga maal ta'e yeroo garaagaraatti ergamaan namootatti hin ergamne eeyyeen ergameera. Biyya lafaatti hin dhufne eeyyeen dhufeera. Ergamuun inni har'aa kun garuu addadha. Addaam hin dhageenye, Hewaan hin dhageenye, Malkatseedeq hin dhageenye, Eeliyaas hin dhageenye, Isaayyaasis hin dhageenye, Museen hin dhageenye, Daawit hin dhageenye, mucaan isaa Solomoonis hin dhageenye, Yoosefis hin dhageenye, Yohannis hin dhageenye. Hundumti otoo hin dhaga'in isheen garuu dursiteetu dhageesse. Karaa gurra isheet fayyinni gara keenyaatti ol seene. Tole jechuun Maariyaamii maaliidha? Maaloo nu barsiisa? Anti wu'itu tasfaa'uu laaddaama maysadeedim gannet. Jechi tokkittiin kun seenaa addunyaa barootaaf turan sana in jijjiirte. Jechoota kana hunda tarreessitu waan ani ittiin si fakkeessuun dhabe jedheeni. Oodin gilba mannuu ba'amsaala mannuu naasamaas sileeki. Qaqqabuu garuu hin dandeenye. Ammas ni utaalti qaqqabuu hin dandeenye. Hin kufti ammas ni utaalti. Guyyaan guutuu ishee dadhabbii qofa ta'e. Dhumarra garuu galgala wayiniin kun hin mi'aawu jetteetu deemte. Akka jecha kee naaf haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo lafa jirtan hundumatti sagaleen kun kan isinitti dhaga'amu, taateen kun kan isinitti mul'atu. Nagaa Waaqayyoo isa jiraataatiin akkam jirtanii? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Waaqayyo gooftaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galata isaa jennee baay'isnee akka isa galateeffannuuf sababa galata keenyaa kan nuuf ta'e arraba keenya galataan kan nuuf guute Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Riqicha fayyina keenyaa kan taate obboleettiin ergamootaa, haati wareegamtootaa, qulqulleettii dubaroo Maariyaam, qulqulloota toloota wareegamtoota fi ergamoota hunduma waliin maqaan ishee kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yeroo qabnu keessatti guyyaa har'aa kana mata duree waliin barannu dubbii sagalee Waaqayyoo jalqabarra dubbadhe ta'a. Innis akkas jedha. Akka jecha kee naaf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 38. Jechi kana kan nuuf dubbatee qulqulleettii qulqullootaa kan taate haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiidha. Barri beellamaa sun yogguu ga'utti qulqullichi Gabri'eeliin gara isheetitti misiraachoo baatee yogguu dhufutti waliin dubbii dubaroo Maariyaamii fi qulqulluu Gabri'eelii gidduutti ta'e keessaa jechi kun jecha isa goolabaati. Yaa saba Waaqayyoo, utuu guyyaa tokko Waaqayyoon ergaa keessummaa ta'e isinitti mateera ta'e, utuu Waaqayyoon waan addaa ta'e ergama isaa isinirra kaawwatee tolanii jettuuf laata. Akkamittiin immoo tole jennaaf laata. Barumsa keenya guyyaa har'aa keessatti akkamittiin Waaqayyoof tole akka jechuu qabnu waliitiin baranna. Iccitii kitaabotaa hiikee Waaqayyo abbaan keenya akka nu barsiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa eegallee seenaa isaa guutuu arganna. Ji'a ja'affaattis jedheetu eegala. Erga maal ta'e? Lubicha Zakkaariyaasitti erga misiraachoo himee erga Elsaabeex mucaa ishee qulqullicha Yohaannis garaa isheetti afee ji'a ja'a booda ergamaa qulqulluu Gabri'eeliin gara biyya Naaziriit magaala Galiilaatti ergame. Biyyoota jiran keessaa biyya Naaziriit magaala jiran keessaa magaala Galiilaatti filateetu ergamaan kun gara sanatti ergame. Maaliif? Sababa dubaroon tokko achi keessa jirtuufi, sababa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin achi keessatti argamteefi, sababa dubaroo umuriin ishee xiqqoo ta'e umuriin ishee waggaa 15 ta'e kun achi keessatti Waaqayyoodhaaf adda baatee jiraachaa turteef ergamaan Waaqayyoo gara sanatti ergame. Gara dubaroo Yoosefiif kaadhimamtee jirtu tokkootti jedha itti aansee. Maqaan dubaroo kanaas Maariyaam jedhama. Yaa saba Waaqayyoo, ergamaan Waaqayyoo gara biyya keenyaatti akka ergamu, ergamaan Waaqayyoo gara jireenya tokkoon keenya akka dhufu dubaroo Maariyaamiin gara jireenya keenyaatti fiduu qabna. Ergamaan Waaqayyoo gara magaala keenyaatti
ergaa gammachuu baatee akka dhufu magaalaa keenya keessatti dubaroo Maariyaamiin galateessuu qabna. Ergamaan Waaqayyoo jecha gammachuu jireenya keenyaaf fidee akka dhufu jireenyi keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin kan jaallate kan giddu galeeffate ta'uu qaba. Kanaaf gara biyya Naaziriit gara magaalaa Galiilaa kanatti ergame jedha kitaabni qulqulluun. Ergamaan kunis gara isheetti seenee nagaan siif haa ta'u jechuudhaan eegalee. Yeroo garaagaraatti ergamaan namootatti hin ergamne eeyyeen ergameera. Biyya lafaatti hin dhufne eeyyeen dhufeera. Ergamuun inni har'aa kun garuu addadha. Ergaan har'aa kun garuu isa kan biraarraa addadha. Qulqullicha Zakkaariyaasitti akkamitti ergame yaa ilaallu. Qulqulluun Zakkaariyaas lubni kun mana Waaqayyoo keessa dhaabbatee aarsaa ixaana Waaqayyoof osoo dhiyeessuu ergamaan Waaqayyoo aara ixaanaa isaa cinaa dhaabbateetu mul'ate. Qulqullichi Zakkaariyaasis ergamaa kana gaafa argu hin sodaatee hin roobne hin raafame sodaadhaan guutame. Qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin garuu ergama yeroo argitu hin sodaanne jecha isaarraa kan ka'e naate ergamicha waan argiteef garuu hin sodaanne isheen ergamaa wajjin guddatte ka. Ergamaa qulqullicha Faanu'eel harkaa nyaata soorachaatu mana qulqullummaa keessa turte ka. Ergamootaaf madda galata isaanii mana bultoo Waaqayyoo ta'uuf jirti waan ta'eef ergamootaaf isheen obboleettidha waan ta'eef hin sodaanne dubaroo Maariyaamiin. Ittaanses qulqulluun kun akkas jedheeni Gabri'eeliin qulqullicha Zakkaariyaasiin ani Waaqayyoon fuuldura kanan dhaabadhu ergamaa qulqulluu Gabri'eeliidha jedheeni maqaa isaa itti himate. Dubaroo Maariyaamitti garuu maqaa isaa itti himne hin beekti waan ta'eef ammas. Kanaaf nagaan siif haa ta'u kennaadhaan kan guutamte jedheetu galata isheedhaaf dhiyeessaa gara isheetti dhufe. Dhumarras qulqullichi Zakkaariyaas maal godhe jecha Waaqayyoo simachuu dide. Raajii kana hin shakke. Ilaalaa maatii Waaqayyoo. Lubicha Zakkaariyaas jechuun nama gaa'ila keessa jirudha. Nama haadha warraa qabudha. Nama haadha warraa qabuuf nama gaa'ila keessa jiruuf mucaa argachuun waan ajaa'ibaa miti. Ijaa umuriin isaanii deemeef garuu qulqullichi kun akkamittiin ta'a hin ta'uu jedhe hin shakke. Amanuu hin dandeenye. Qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin garuu amanuudhaaf wanta nama rakkisu shakkuudhaaf sababa hedduu kan qabu amantaadhaan fudhattee haa ta'u jettee akka eeyyama sanaaf haa ta'u jettee ilaalaa. Isheen gaa'ila keessa jirtu Waaqayyoof adda baateetti anoo dhiira hin beeku jette jala murtee. Beekuus hin barbaadu Waaqayyoof adda bahee akkamittiin naaf ta'a jette. Garuu immoo amantaadhaan taateetu Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiruuti akka jecha keetii naaf haa ta'u jetteetu deebiste. Ilaalaa jabinni Maariyaamii hagam akka jabina qulqullootaa irra caalu. Amantaan Maariyaamii akkam akka amantaa qulqullootaa irra caalu. Qulqullichi Yohaannis afaan warqee akkas jedheetu jabina ishee kana ibsa. Jabinni Maariyaamii Kiristoos hin dawuutu hin taane amantaadhaan ajajamuu isheeti. Tole jettee simachuu isheeti. Waan keessummaa ta'e kana amanuu isheeti. Naaf ta'a jettee fudhachuu isheeti. Amantaan kun cimina ishee argisiisa jedha qulqulluun kun. Kanaaf ergamichi kennaadhaan kan guutamte jedhee. Kennaadhaan kan guutamte. Eeyyeen qulqulloota hedduudhaaf kennaan kennameera. Qulqulloota kaaniif raajii dubbachuun kennameera. Hedduun isaaniitiif hafuura hamaa kaasuun kennameera. Kaaniif barsiisuu lallabuun kennameera. Kaaniif aboon garaa kennameera. Qulqulleetti dubaroo Maariyaamiidhaaf garuu kennaa wanti jedhame hundumti kan ishiidhaaf hin kennamne hin jiru. Kanaaf kennaadhaan kan guutamte jedhe. Itti aansees akkas jedhe. Waaqayyoon si wajjin jiraatii jedheen. Eenyus wajjin jiraatii? Waaqayyoon si wajjin jiraatii jedheeni. Edaa Waaqayyoon ergamicha duursee ishee waliin jira. Edaa Waaqayyoon ishee qulqulleesseera. Waaqni abbaan laphee isaatti addunyaan kun yoo ta'u uumamin ishee yaadeera. Hafuurri qulqulluun ishee qulqulleesseera. Ilmi bultoo isaa taasifachuus ishee filateera. Kanaafidha qulqullichi Daawit qaddasa maayideroo li'uul እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ ብሎ በብሉይ ኪዳን ስለሷ ሲመሰክር እናያለን። ቁልቁልች ዳዊት ከኩሞፋ keessa taa'eetu Waaqayyoon bultoo isaa qulqulleeffatee kabaje jedheetu kakumoofaa keessa taa'ee
Fuullee raajiitiin dubaroo Maariyaamiin galateessaa ture. Ergamicha dursee Waaqayyoon dubaroo Maariyaamiin jira. Ishii wajjin jira. Ishiis eegaa ture. Waaqayyoodhaan eegamaa turte. Laphee isaatti yaadamaa turte. Kanaafidha mitirii sirna qulqulleessaa keenyarraa Waaqayyoon samiirra taa'ee kallattii hunduma ilaalee ishee akka argate sirni qulqulleessaa keenya nuuf dubbata. Hubadhaa maatii Waaqayyoo. Isa waggootaaf eegamaa ture. Bara 5,500 abdii godhatamaa turetu dubaroo Maariyaamiitti guyyaa akka har'aa kana itti himame. Dubaroo umurii ishii xiqqoo ta'e kana dubaroo xiqqoo taate kanatti ergaan fayyina biyya lafaa kun itti himame. Ishee dursee namni dubbii fayyinaa dhaga'ee hin jiru. Dhala namaa keessaa uumama keessaa namni dubbii fayyinaa kana dhaga'ee ishee dursee hin jiru. Addaam hin dhageenye, Hewaan hin dhageenye, Malkaseediq hin dhageenye, Eeliyaas hin dhageenye, Isaayyaasis hin dhageenye, Museen hin dhageenye, Daawit hin dhageenye, mucaan isaa Solomoonis hin dhageenye, Yoosefis hin dhageenye, Yohannis hin dhageenye. Hundumti otoo hin dhaga'in isheen garuu dursiteetu dhageesse. Kan ishee dursee dubbii fayyinaa dhaga'ee hin jiru. Isheen garuu Yoosefitti hin dubbanne. Ani waaqa deemuuf hin jira hin jenne. Waaqayyoon narraa dhalachuuf jira hin jenne. Ergamaan natti mul'ateera hin jenne. Hin dubbanne. Ani haadha waaqa ta'uuf hin jira hin jenne. Garaa isheetti qabatte laphee isheetti baattee dubaroo Maariyaam. Kanaafidha qulqullichi Luqaas. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:19 irratti. Wa'immuusee ta'aqib zanta kulloo nagara. Haati isaa garuu waan kana hundumayyuu laphee isheetti qabattee turte hin dubbanne jedheetu nutti dubbata. Kanaaf dubaroo Maariyaamii dursitee dhageesseetti addunyaan kun maal akka taatu yoom akka fayyitu beekti tureeyyuu. Ishee dursee namni dhaga'ee hin jiru. Isaarra fayyine kana isheetu hunduma dursee dhaga'e. Kanaaf dubbiin fayyinaa dubbii guddaan kuni dubbiin keessummaa ta'e kuni guyyaa akka har'aa kana isheetti himame. Qulqullichi abbaa Efreem Sooriyaa akkas jechuudhaan dubbata. Fayyinni gara addunyaatti kan gale karaa gurra eebbifamaa dubaroo Maariyaamiiti jedha. Balbala fayyina keenyaati gurri dubaroo Maariyaamii. Karaa gurra isheetti fayyinni gara keenyaatti ol seene. Balbala keenya rukutee kan seene karaa gurra dubaroo Maariyaamiiti. Kanaaf ishee dursee maaltu dhaga'eeree dubbii fayyinaa kana. Qulqulluu Qeerloosis akkas jechuudhaan ishee ibsa. Lafaa fi samii kana battiffa harka isaatitti baatee kan teessisu dubaroo Maariyaam garuu gadaamessa isheetitti simachuudhaaf qophooftee argamti. Harka isheetti immoo baatteetu hammattee harma ishee immoo hoosistee nuun jedha. Addunyaa kana guutuu harka isaa battiffa isaatti kan qabu Waaqayyoon ishiin garuu gadaamessa ishee keessatti baattee harka isheetitti immoo hammattee harma ishee hoosisuudhaaf geesse dubaroo Maariyaam. Tole jechuun Maariyaamii maaliidha? Maaloo nu barsiisa? Tokko, tole jechuun Maariyaamii addadha. Dubbii adda ta'e kana, dubbii keessummaa ta'e kana, dubbii sagalee Waaqayyoo ergama ulfaatu kana tole jechuudhaan ibsite dubaroo Maariyaamiin. Yaa xinxaalloo maatii Waaqayyoo dubaroo waggaa 15 taate kanatti dubbiin keessummaan kun yoo itti himamu, seera uumamaa kan hin eegne kun yoo itti himamu, seera biyya lafaatirraa adda kan ta'e kana yoo dhageessu akkamitti yoo jabaatte tole jette. Akkamittiin amantaas yoo qabaatte tole jechuun danda'ama. Kun biyya lafaatitti hin ta'u. Dubbii seenaa haaromsu kanatu itti himame. Dubbii seenaa biyya lafaa geeddaru kanatu itti himame. Waan biyya lafaati irratti ta'ee hin beekne kana dhageesseetu dubaroo Maariyaam tole jette. Addaam gaafa gannata keessaa ba'u abdii qabateetu ba'e. Waaqayyoon Addaam waan jaallatuufi abdii malee gannata keessaa isa hin gaggeessine jedhu abboonni. Abdii tokko itti kenneetu haati mucaa isaa galaa malee akkuma manaa hin baasne. Addaamis gaafa gannata keessaa ba'u Waaqayyoon abdii tokko malee galaa tokko malee gannata keessaa isa hin baasne. Addaam erga gannata keessaa ba'ee aarsaa dhiyeessaa ture. Dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa muree Waaqayyoof aarsaa dhiyeessullee Waaqayyoon akkas jedheeni. Addaam jedheeni. Ati immoo foon keetiin akkamittiin fayyita? Dhiigni keessan gatii hin qabu jedheen. Anatu mucaa keerraa dhalatee si'iin si fayyisa, dhiiga kootitu siif gatii qaba, foon kootu muramee si'iin si fayyisa jedheeni. Abdii kenneefi abdiin suni dubaroo Maariyaamiidha. Fooni muramu suni isheerraa fuudhama, dhiigni suni kan isheedha. Kanafsaa nafsi kasi ga'aa sigaa. Foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee kan qaraanii irratti fannifamee Addaamin fayyisu suni foon isheeti waan ta'eef abdiin ishee suni abdiin isaa suni ishee ture.
Kanaafidha kitaabni sirna qulqulleessaa keenya Abbaa Hiriyaaqoos maal jedheetu dubbata? Anti wu'ituu tasfaa'uu laaddaam amaysadee dimgannat. Addaam gannata keessaa yeroo godaane sanatti yeroo ari'atame sanatti abdii si godhatee si qabatee beeka. Situ mudhii isaa hidheefi situ jabeesse si eeggate ijji isaa asirra jira abdiin bara dheeraa sidha jedheetu dubbate jechuudha. Kanaaf tole jechuun Maariyaamii kun addadha. Lammata irratti tole jechuun Maariyaamii addunyaa kana jijjiireera. Maal kana jijjiireera jedhee? Addunyaa kana jijjiireera. Jechi tokkittiin kuni Kiristoos akka irraa dhalatu taasiste. Jechi tokkittiin kuni deemsa dubbii fayyinaa eegalchiiste. Jechi tokkittiin kuni seenaa addunyaa barootaaf turan sana in jijjiirte. Otoo Maariyaamiin tole jechuu baattee hoo? Abboonni akkas jedhu. Otoo Maariyaamiin daqiiqaa tokkoof tole jechuu baattee duubatti harkifattee itti ta'e. Fayyinni addunyaa kanaa daqiiqaa tokkoof duubatti harkifateera jedhu dhugaadha. Ishiin tole jennaan daqiiquma sanatti Waaqayyoon gadaamessa ishee keessa bulee. Kanaaf duubatti hin harkifanne ariifattees tole hin jenne akka Zakkaariyaas hin mormine akka Hewaan immoo ariifattee tole hin jenne ergaataa hoonaa nagaruun marammarachi ilaala Matsaaf Qidduus. Tasgabbiidhaan taatetti dubbicha immoo qoratte sana booda akka jecha keenyaaf haa ta'u jette eeyyama Waaqayyoodhaaf kennite. Waaqayyoodhaaf jireenya keenya keessatti eeyyama kennuun barbaachisaadha. Dubbiin Waaqayyoo yoo nutti dhufe ergamni isaa yoo nutti kenname Waaqayyoon hin danda'a jechuutu nurra jiraata maatii Waaqayyoo. Ani hin danda'u lakkiin fudhadhu jechuun nurra hin jiraatu. Isaaf kan hin danda'amne hin jiru waan ta'eef isaaf dhiiseera inni yoo jedhe haa ta'u jenneetu bira darbuun nurra jiraata maatii Waaqayyoo. Kanaaf tole jechuun Maariyaamii addunyaa kana jijjiireera. Inni kan biraa tole jechuun Maariyaamii nuuf fakkeenyaadha. Nuuf maalidha? Nuuf fakkeenyaadha. Qulqulluu Yohaannis afaan warqee akkas jedha. Maariyaamiin tole jechuudhaaf raajii hin barbaanne. Ajaa'iba hin barbaanne jedha. Meeqaan keenyadha saba Waaqayyoo? Har'a tole jechuudhaaf raajii kana feenu. Gara mana Waaqayyootitti dhufuudhaaf fayyina foon keenyaatiin kan madaallu. Nyaata guyyaa keenyaatiin Waaqayyoo amanuudhaaf kan deemnu meeqaan keenyatu jira. Waan guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti ta'u kan barbaannu meeqaa keenyatu jira. Dubaroo Maariyaam garuu raajii hin barbaanne. Isa Yihuudoonni harka isaarraa raajii osoo arganu amanuu hin dandeenye. Dubaroo Maariyaam garuu raajii natti himi raajii natti argisiisin amanuu hin jenne. Raajii tokko malee amante. Namni otoo hin argin amane qulqulluudha waan ta'eef. Kanaafidha gaafa guyyaa jimaataa yeroo dhumaa sanarratti hattoota lamaan isa wajjin fannifaman keessaa inni karaa mirgaa Faayitaawii Zeemaan otoo humna waaqummaa isaa hin argin fannifamuu isaa argeetu amane. Warri Yihuudootaa gaafa inni qurxummii lamaaf biddeen shaniin gabaa shan quubsu arganiitu amanuu hin dandeenye. Gaafa inni namicha iddoo ijaa hin qabne itti uumu sana arganiitu amanuu hin dandeenye. Gaafa inni isa waggaa hedduu baalgarra ture sana kaasu amanuu hin dandeenye. Gaafa inni shibaa fayyisu sanas amanuu hin dandeenye. Raajii hedduu isa irraa arganii amanuu hin dandeenye. Qulqulluun kuni garuu fannoo irratti yeroo inni rakkina argu arge yeroo inni raajii hojjetu hin argine. Nyaanni nyaata harkasaa inni ilaallee raajii harkasaa hin dhageenye barumsa afaansaa rakkina keessatti isa argeetu amane. Dubaroo Maariyaam raajii hin barbaanne warri Yihuudootaa garuu raajii harkasaa arganiitu amanuu dadhabanii. Kanaaf nuti maatii Waaqayyoo gaafa Waaqayyoon ergama isaa nutti kennate gaafa Waaqayyoon tajaajila isaa nutti laattate sagantaa keenya dhiisnee karoora keenya dhiisnee Waaqayyoodhaaf mallattoo tokko malee duuka bu'uu hin dandeenyaare. Kitaabni qulqulluun garuu dubaroo Maariyaamiin fakkeenya akka godhannu nutti hima. Kanaaf tole jechuun Maariyaamii nuuf fakkeenyaadha. Kanaaf nuti akkamittiin tole jennari? Waaqayyoon ergama garaagaraa nutti kennateera. Isaaf akka adda baanu nutti kennateera. Yoo tole jenne seenaa keenyaatu jijjiirama. Tole jechuun Maariyaamii akkuma seenaa biyya lafaa jijjiire. Yoo tole jenne seenaa jireenya keenyaatu jijjiirama. Yoo tole hin jenne garuu seenaan jireenya keenyaa cubbuudhuma keessatti hafa. Yoo tole hin jenne akka Sodoom banna. Yoo tole hin jenne akka uummata badanii sana nyaatamna. Yoo tole hin jenne
akka Fari'oon fi loltoota isaa bishaanitti dhumna. Yoo tole jenne garuu akka Musee fi uummata Israa'el galaanichas ni ceena. Yoo tole jenne garuu akka Loox ibidda jalaa isin baana. Yoo tole jenne akka Noohi bishaan badiinsaa jalaa isin baana. Seenaa keenyatu jijjiirama. Tole jechuun keenya seenaa keenya jijjiira. Waaqayyoodhaaf tole jechuun hin barbaachisa maatii Waaqayyoo. Inni kan biraa tole jechuun Maariyaamii seenaa jijjiira. Seenaa jijjiira. Bara qulqullichi Isaayyaas nuti hundumti keenya cubbuu hojjenneerra eenyutu si fuulduratti kabaja qabaree eenyutu si fuulduratti simboo qabaree jedhee eenyutu si fuulduratti dhaabbachuu danda'aree. Aarsan nuti dhiyeessines gatii dhabee kormas yoo dhiyeessine hoolaas yoo dhiyeessine homaa kunoo gatiin qabu si fuulduratti jedhe. Qulqullummaan keenyas akka uffata xuroofteen harkatti taateetti atis kadhannaa keenya dhaga'uu dadhabdeetta jedhe bara sana keessatti. Dubaroo Maariyaam garuu nama seenaan irratti jijjiiramu taateetu argamte. Kanaaf qulqullichi Yaareed faarfannaa isaatiin maal jedheetu ibsa? Ati yaa dubaroo abaaboo qoraattii baay'ee keessa margiteedha jedha. Abaaboo maal keessa margite? Abaaboo qoraattii baay'ee keessa margiteedha. Biyya qoraattii malee abaaboo marguu dhiisetti, biyya margi babbareedaan hin jirretti abaaboo bareedduun kophaa ishii tokko taatetu margite argamte. Isheen sunis si'iidha jedhaan galanni isheedhaaf haa ta'u. Qulqullichi kun akkasittiin ishii ibsa. Seenaa akkas ture sana jijjiirte. Namni kamuu yoo gaarii hojjete gannatii galuu bara hin dandeenye sana keessatti. Namni kamuuyyuu yoo Waaqayyoo bitames galma isaa galuu bara hin dandeenye sanatti. Ergamaan seefii biddaatiin bara gannatii eegu sanatti. Bara gannatiin banamuu dadhabde sanatti dubaroo Maariyaam garuu seenaan akka ishii irratti raawwatamu seenaa jijjiiruudhaaf qulqulleettii taate argamte. Kanaaf maatii Waaqayyoo qulqulleettii kana maal jenneetu ishee ibsuu dandeenya? Galata isheedhaaf qabna. Warreen garuu ishee salphisuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetan ofii isaaniitiif salphatu. Dubaroo Maariyaamiin kabajnee isheedhaaf kabaja dabaluu hin dandeenyu. Ishee salphisnees kabaja ishee irraa hir'isuu hin dandeenyu. Nuti aangoo hin qabnu. Kan ishee kabaje Waaqayyoodha. Kan ishee jaallate Waaqayyoodha. Ergamaan qulqulluu Gabri'eeliin maal jedheen sila dubbanneerra. Waaqayyoon si wajjin jira jedheen malee namoonni si wajjin jiran hin jenneeni. Namoonni immoo boru nama dhiisanii deemu. Waaqayyoon garuu ishee wajjin jiraannaan hanga bara baraatitti kabajamtuudha. Waaqa deesse'oo yoo inni rooba ta'e ishiin duumessa rooba argamsiisteedha. Yoo inni aduu ta'e ishiin baha ifaati. Yoo inni fayyina ta'e ishiin argamsiistu fayyinaati. Yoo inni jireenya ta'e ishiin haadha jireenyaa taati. Isa waamnee ishee eessatti dhiisuu dandeenya? Kanaaf isheedhaan qulqulleetti jenneetuma galateessuu qofa dhagaheen keenya. Isheen jetteetti bara gaafa mana Elsaabeet deemteetti lubbuun koo Waaqayyoo fayyisaa kootti ni gammadde erga jette dhaloonni hundumtuu har'aa jalqabee qulqulleettii naan jedha jette. Hubadhaa maatii Waaqayyoo qulqulleettii naan jedhu jette malee qulqulleettii na taasisuu hin jenne. Gaheen dhala namaa maalidha? Qulqulleettii jechuu bichaadha. Yesaw ልጅ ድርሻ ብጽዕት ማለት ብቻ ነው። Gaheen keenya qulqulleetti jennee ishee galateessuu qofadha. Sanaan addatti garuu ishee qulqulleetti taasisuu hin dandeenyu. Qulqulloonni hafuura qulqulluun isaaniif ife garuu dubaroo Maariyaamiin jecha ittiin ibsan dhaban. Abbaa Hiriyaaqoos maal jedhe? Yoon kana yaaduu lapheen koo hin bahaa jedhe. Jechoota baay'eedhaan ishee fakkeesseetu xumurarra maal jedhe? Maali nan si fakkeessaree jedhe. Ati saragallaa Amiinaadaabi haguugduu Amiinaadaabi jedheetu. Ati duumessa Eeliyaasidha jedheetu fakkeenyota hedduu isheef tarreessetu dhumarra waan ani ittiin si fakkeessuun dhabe dubaroo jedheeni. Jechoota kana hunda tarreessetu waan ani ittiin si fakkeessuun dhabe jedheeni. Oodin gile bamannuu ba'amsaala mannuu naasamaasileeki. Yaa dubaroo si'i maalumaa nan si fakkeessa jedheetu dubbii isaa xumure. Kanaaf isheedhaaf jecha dhabu qulqulloonni. Warreen qulqullummaa dubaroo Maariyaamii qulqullummaan ishee dubbachuudhaaf dhaga'uudhaaf itti ulfaate qulqullummaan akkasii waan hin jirre itti fakkaata. Kanaaf ofii foonummaa keenyaan qulqullummaa akkasii irra ga'uu waan hin dandeenye isheen akkasittiin qulqulluu miti jechuu hin dandeenyu. Kanaaf abbootiin gaafa dubbatanii yeroo tokko re'eetu baala nyaachuudhaaf baate yookaan muka wayinii nyaachuudhaaf baate
Muka wayinii kana nyaachuudhaaf baatee tureen tuni ganamaa kaateetu itti utaala oolte. Qaqqabuu garuu hin dandeenye. Ammas ni utaalti, qaqqabuu hin dandeenye. Hin kufti, ammas ni utaalti. Guyyaan guutuu ishee dadhabbii qofa ta'ee dhumarra garuu galgala wayiniin kun hin mi'aawu jetteetu deemte. Otoo mi'aawu ta'eemmaa ganamaa kaatee utaala hin ooltu tureeyyu. Otoo mi'aawu ta'eemmaa ganamaa kaatee hin dadhabdu tureeyyu. Mi'aawu didee utuu hin taane dadhabdeeti, dhaqqabuu dadhabdeetu deemte maatii Waaqayyoo. Kanaaf warreen qulqullummaan isaanii achi gahuu hin dandeenye, warreen qulqullummaa xiqqoo ishii hin qabne, warri akka nuyi kuni dubaroon Maariyaamiin akkasittiin qulqulluu hin taatu jechuu hin dandeenyu. Wanti nuuf hin danda'amne isheedhaaf danda'ama. Waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiruuti. Naaf haa ta'u akka jecha kee jette isheen iyyuu. Kanaafiyyuu nutis dhalootadha. Baraan gabaraatitti ishii galateessaa jiraachuu qofa dhagaheen keenya. Kanaaf galanni isaaf yaa ta'uuti Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ishee filatee isheerra bulee addunyaa kana fayyise. Guyyaa akka har'aa kana qulqullichi Gabri'eeliin dubaroo Maariyaamiitti dhufee ergaa misiraachoo seenaa biyya lafaa kana jijjiiru, dhala namaa kan fayyisu, garbummaarraa gara mucummaatti kan fidu guyyaa akka har'aa kan itti hime, kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galata argatu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u, deessoo isaa kan taate dubaroo Maariyaamiidhaaf fannoo isaatiif